Jaalatamaan Premier League Ingiliz kan bara 2024-25 dorgommii guyyaa jimmataa Manchester United fi Fulham Old Trafford irratti waliin taphataniin eegalameeti jira. Manchester United dirree isaa Old Trafford irratti Fulham simachuudhaan takkaa fi duwwatti injifachuu dandeetti jira. Goolii Manchester United ittiin injifate Joshua Zirkzee taphataa ganna kana Manchester United Bolognaarraa miliyoona 43 mallatteessifateetu daqiiqaa 60 takkaffaarratti jijjiiramee seenuudhaan daqiiqaa 87 faaratti goolii injifannoo galchuu dandeem. Dorgommichi guyyaa sabtiitis taphoonni 6 taphatamaniiti jiran. Haaluma kanaan taphoota guyyaa sabtii taphataman keessaa Arsenal fi Liverpool morkattoota isaanii Wolves fi Ipswich Town goolii wal fakkaataa 2 fi duwwatti injifachuudhaan milkaa'uu danda'aniiti jiran. Ipswich Town kan waggoota 22 booda gara Premier Leaguetti ol guddate dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti Liverpoolin 2 fi duwwatti mo'amuu danda'eeti jira. Gooliiwwan lamaan Liverpool Thiago Jota fi Mohamed Salahtu garaagarummaa daqiiqaa 5 keessatti daqiiqaa 60 fi 65 faaratti Liverpooliif lakkoofse. Injifannoon Liverpool erga leenjisaa Jurgen Klopp wajjin kilabichi gargar ba'ee booda leenjisaa lammii Hoolaandii Arne Slot gara kilabichaatti fidee kun injifannoo jalqabaa kilabichi galmeesseedha. Dorgommii bara dabreetiin qabxii 89 wal sassaabbachuudhaan sadarkaa lammaffaatiin kan xumure Arsenaal dorgommii bara kanaatiinis kilaboota waancaan injifatan jaamee tilmaamni olaanaan kennameef keessaa tokko yoo ta'u dorgommii isaa kan jalqabaa dirree isaa irratti taasiseenis Wolves 2 fi duwwatti injifachuun bara dorgommii isaa injifannoon eegaleeti jira. Goolii lamaan Arsenaal ittiin mo'ate Kai Havertz fi Bukayo Sakaatu daqiiqaa 27 fi 74 faaratti Arsenaaliif lakkoofse. Taphoota biraatiin Brighton and Hove Albion Everton 3 fi duwwatti yoo mo'atu Southampton kan turte waggaa tokko booda gara Premier Leaguetti ol deebi'ee Newcastle wajjin dorgommii taasiseen Newcastle takkaa fi duwwatti mo'amuu dandeetti jira. Bournemouth Nottingham Forest wajjin takkaa fi takka qixa yoo ba'u Aston Villa dirree isaatii alam West Ham United wajjin dorgommii taasiseen 2 fi takkatti mo'achuun deebi'eeti jira. Taphoota lama kan kaleessa taasifameen Crystal Palace Brentford wajjin dorgommii taasisaniin Brentford Crystal Palace 2 fi takkatti yoo mo'atu Crystal Palace bara dorgommii bara 2023-24 gara xumuraatti kaka'umsa olaanaa agarsiiseen tapha kaleessaanii injifata jaamee eeggamullee mo'amuu dandeetti jira. Taphni guddaan torbaanii kan bara jalqabaatiin taasifame kan Chelsea fi Manchester City gidduutti taasifame ammoo olaantummaa Manchester Citytiin 2 fi duwwatti xumuramuu dandeetti jira. Shaampiyooniin bara dabree Manchester City'n kaleessa dirree isaatii ala Stamford Bridgetti imaluudhaan 2 fi duwwatti mo'achuun deebi'eeti jira. Gooliiwwan lamaan Manchester City'n ittiin injifate Erling Braut Haaland fi Matteo Kovacic daqiiqaa 18 fi 84 faaratti lakkoofse. Erling Braut Haaland erga Manchester Cityf taphachuu eegalee taphoota 100 Manchester Cityf taphate irratti goolii 90 takkaffaa isaa lakkoofsuu isaati. Matteo Kovacic ammoo kilaba isaa kan duraanii Chelsea irratti goolii lakkoofsuudhaan gammachuu isaa ibsachuu dhabuudhaan kabaja kilaba isaatiif qabu agarsiiseeti jira. Taphoota 100 qofa dirree seenee galchiiwwan 106 irratti kallattiidhaan hirmaachuun 90 takka kan lakkoofse Erling Braut Haaland goolii 15 galtee ammoo haala mijjeessee kennuu dandeetti jira. Manchester City'n Premier League Ingiliziin baroota dorgommii 14 dabran torbeewwan jalqabaa irratti taphoota 13 taphateen 13 injifachuun seenaa hojjeteeti jira. Premier League Ingiliz yeroo 4 wal faana kan mo'ate Manchester City'n yeroo 5ffaatiif dorgommicha injifachuudhaaf dorgommii bara kana tapha jalqabaa isaa injifannoon eegaleeti jira. Leenjistoota 75 waliin kan taphate Pep Guardiolaan leenjistoota 72 mo'achuudhaanis nama jalqabaa ta'uu isaati.